dubbatachuu wallaalee miti yookiin haqa dhabee miti kan hin sooshaal miidiyaa irraa badee yookiin laayivii seenuu dhiisee haalan naa mijachuu didee haalan keessa jirutu naa mijachuu didee baqa haalli tokko akka laayiviin seennes akkan viidiyoo illee waraabee hin gadhiifanne wanta na godhetu jiraafini callise maleeni haqa dhabee yookiin immoo haqa kiyya naaf beennaa miti kan hin callise ammallee ganaadha haqa kiyya wanti naaf bee hin jiru ani warra na arrabsuu fedheen xiqqoo ishee ammayyuu seene malee seenullee hin barbaanne na warra na arrabsitanii natti hin ergatina warra na arrabsitan asuma irratti narraa dhaabbadha. Wantan taazabee ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi sheer godhaa dur hundi keessaniyyuu jechuudha. Ustaazota sooshaal miidiyaa kanarraa fi sheekota sooshaal miidiyaa kanarraan taazabean. Gadda gaafan dubbadhu namni viidiyoo sana hin dhaggeeffanne hin jiru. Nama dhiyoo amantii Musliimaa, amantii Ortodoksii irraa gara amantii kanaatti dhufedha. Nama waa'ee amantii kanaa waan tokko hin beeknedha. Waa'ee nikaa wanta jedhamullee nama waan tokko hin beeknedha jedheen dubbachaa ture. Garuu gaafa guyyaa afur moo guyyaa sadii iddii gaafa miidiyaa sanarratti dubbadhee sagaleen kiyya badee achi buutee koofas buuteen koo dhibame. Namni mucaan kun akkam taate mucaan kun sooshaal miidiyaa irratti miidhameen jira. Nama waa'ee amantaa kanaa hin beeku. Nama reefuu amantaa kiristaanaa irraa gara amantaa musliimaatti dhufedha. Jettee dubbatachaa jirti. Dhibeen ishee maali? Rakkinni ishee maali? Dhannee keessaan gaafanna namni jedhee narraa dubbatee hin jiru. Garuu immoo gandummaadhaa rakkoo tokko hin qabu. Ani Wallaggaadha. Ijoolleen Wallaggaa immoo yeroo baay'ee biyya kanarrattis baatee feemasiimti baay'een illee hin jirtu Wallaggaanii yeroo baay'ee. So kanaafuu rakkoo tokko hin qabu. Akka gandummaatti deemtu ayinoo nan beeka inni feemasiidha. Aca barbaruu danda'a. Dhugaa namaa dhossuu danda'a. Dhugaa kiyya aca barbaree dhossuu danda'a. Gatiin feemasii ta'eefis akka ijoolbeettanittis akka biyyummaatti sodaachuu dandeessu. Ani immoo reefuudha kan sooshaal miidiyaa irratti ba'ee akka kanatti ba'ee hin beeku. Yoon fayyadame akkasuma akka nama tokkotti viidiyoo mazimbiloo hojjedha malee akka kanatti beekamee hojjedhee hin beeku. Sababii kanaaf sheekonni miidiyaa kanarra jirtanis ustaazonni miidiyaa kanarra jirtanis baay'een isin taazzabe. Silaa kun gandummaa hin ilaallatu yookiin ol beekumsa hin ilaallatu yookiin zarummaa hin ilaallatu ture. Karaa dhugaarra deemtu ituu ta'ee waan dhugaa tokko dubbattu ituu ta'e karaa amantiirra deemtu ituu ta'e garuu akkuma kaleessa dheengadda sagalee dubartii affantanii dhugaa dubartii dhossitanii dhugaa dubartii irra teessanii bartanittutu ammas kan kiyyaa akkas gootan rakkoo tokko hin qaban dhugaa kiyyallee naaf ba'a dhugaa kiyyasillee nan mul'ifadha homaa miti. Garuu baay'ee natti dhagahame. Anituu baqa jira namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa ustaazii gaariidha. Ustaazii akkasii sheek akkasiidha jedhee isin kabaju isin hin jaalladhu ta'e irraa hin dubbadhu. Garuu gatiin isin jaalladhu isin kabajuuf isin irraa dubbachaa jira. Rakkoo tokko hin qabu. Homaa miti. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu. Namni jaallatee miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'u. Anis jaalladheetii miti kan inni sooshaal miidiyaa irratti ba'e. Gaafa naagamee gaafa dadhabee jedhu abbaa gara lubbuu kootiitti illee deeme rabbiin immoo lakkii ati kanaan hin duutu ganaa dhaqanii keenaan jiree na hambisee gara kanaatti dhufe malee jaalladheetii miti. Silaa namni jajjabeeffamuu qabu ana ture maaliif nama reefuu gara amantii kiristaanaarraa gara amantii kanaatti dhufedha. Maali rakkinni kee maaltu amma kana akkati sooshaal miidiyaa irratti akkuma dhageessan rakkoo ofii himachuun akkuma jirutti ta'e miidhama ofii himachuun akkuma jirutti ta'e dhugaa barbaaddachuun akkuma jirutti ta'e garuu akkaataa himataa sirreessuun ammoo dirqama keenyaa jechuudha. Dhugaa argachuuf dirqama abbootii amantii komachuu hin qabnu. Dhugaa argachuuf dirqama ganda jala dhokachuu hin qabnu jechuudha. Sababiin isaatu kaleessa gandi keenya farramee nullaanne dubbatee nullaanne gaabii uffatee bidilibsii uffatee nullaanne abbootiin amantaas akkuma kana taa'anii dubbatanii gaabii uffatanii bidilibsii uffatanii maarii fudhatanii taa'anii dubbatanii nullaanne jechuudha. Kanaaf rakkoo keenya furachuuf yookaan dhugaa keenya barbaaddachuuf dirqama ganda jala okachuun abbootii amantaa jala okachuun
barbaachisaa miti jechuudha. Dhugaadha ijoollee Wallaggaa kaleessa si beekanii? Dhugaadha ati nama miidiyaa taatee kaleessa ustaazonni ati har'a komachaa jirtu kun si beekanii har'a waan Mubaarak beekamtii qabuuf waan Mubaarak miidiyaa irratti nama dhiibbaa dhuumu ta'eef dhuguma akka kanatti dhugaan kee dhokate akkas miti. Akkatti dhufte beektaa? Akkatti baate beektaa? Akkatti rakkoon sirra ga'e beektaa? Akkaataatti furmaata argattu, akkaataatti rakkoon kee kun yookaan dhugaan kee kun barbaaddachuudha malee haala hin taaneen haala dhugaan kee fudhatamuu hin dandeenyeef akka kanatti deemuun sirra hin jiraatu. Ayinaaw jaallattee dhabdee miidhamteettaa dhugaa dhabdee waan walii galtan waan waliin dubbattan isiniif lamaanii fi Rabbi tokkicha kan beeku. Way maqaa keetti hin hafne, way jaarsa keetti hin hafne. Eeyyee waa hedduu dubbachuu dandeessa. Garuu ammoo waa hedduu dubbataniif dhugaa ofiin argatan kan ammoo beekuu qabda dirqama kee. Waa hedduu haasa'aniif dhugaan ofii namaa hin mul'atu kan ammoo dirqama kee beekuu qabda. Dhugaa argachuuf dirqama karaa sirrii fi kallattii sirriin deemuu qabdaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbannee kaleessa nu hundi keenya iyyuu hin beeknu jechuudha. Abbootii amantii miti nuumti warri kashalabboonni iyyuu warri miidiyaa irra oollu iyyuu jechuudha. Nuus hin beeknu. Nuu eengadduma mana Habiibaatti si barree jechuudha. Kanaaf har'allee waan ati himattu waa biraa, eengaddallee waan ati himattu waa biraa. Eengadda akkaataa ati himataan dhuftee maallaqa akka nyaatamtetti, warqiin kee akka badetti, Mubaarak kana hundumaa akkasi godhetti kan himatte. Waan sun immoo dhugaa hin taane achumarratti amantee buute. Har'a immoo deebistee waanuma sana fiddee waan kun gaafa sana dubartiin aartee waa hedduu dubbachuu dandeessi. Akkasidhaa je'een gaafa sana akka dubbiin gabaabbatuuf dubbii golobeen ba'ee garuu dhugaan sana miti. Maallaqni koollee baduun sirrii, warqiin koollee baduun sirrii jechuu jirta. Innillee akkuma ati beektu kunoo sagalee kanatti aanutti dhaggeeffachuu dandeessanii warqiin ishee akka jiru namoota 20 ragaa iyyeeffachuu nan danda'a jechuu jira. Kanaaf obboleettii xiyyaa bor manatu jira, bor gaa'ilatu jira, bor bultii biraa dhaabbachuutu jira. Hireen bakka tokko yoo si dhaabuu baatte hireen kee waan qoonni kee riskiin kee bakka sana waa hin taaneef bakki sun sii milkaa'uu dhabee bakka sana dhaabatanii immoo nyinyi jechuurra darbanii waan kaleessa irratti manni ofii kun diigame, waan kaleessa irratti bultiin ofii kun diigame, waan kaleessa irratti manni kee kun diigame irraa barattee bor bultii si eeggata, jireenya si eeggata waan ta'eef akkaataatti dubbattu, akkaataatti urgaa kee barbaaddattu sirreeffachuu qabda. Sababiin isaatu har'a dhugaa malee maqaa nama balleessita yoo ta'e, sirrii malee maqaa nama balleessita yoo ta'e inni bor ofii bultii kee keessa seenullee amanee sitti dhufuu danda'a. Ammoo ati mucayyoo akkatti bareeddu kana bultii namaa keessa seenuun illee rabbillee jaallatu namnillee jaallatu ammam haa bareeddu ammam haa fokkistu dubartiin naaf osoo taateeyyuu naafummaa ishee sanatti abbaa manaa ishee sun akka ishee wajjin jiraatu feeti malee dabartee abbaa manaa ishee kennuun feetu kana walumaanuu beekna. Dubartiin hangam gadi yoo of buufte hangam gadi buutu yoo taate hangam wallaaltu yoo taate abadan masaanuu hin feetu. Kana nu hundi keenya walumaan beekna. Beekaadhaa, wallaalaadhaa, dhiiraadhaa, gabaabaadhaa, fokkisaadhaa, bareedaadhaa miti jechuudha. Dubartiin waan barbaadde sii gochuu dandeessi, waan barbaadde sii ta'uu dandeessi. Abbaa manaa ishee garuu kan dabarsitee akkasitti heerumtuuf miti. Akkuma inni yeroof wantoota namni uumamaan nama gargaaru akkasi gargaaru hin eeyyamtu jechuudha. Kana amaluma waliin qabnu, amaluma tokkoon keenya wal beeknu jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa barbaaddachuuf dhugaa qabdu hin dhoksiinii, kallattii sirrii, haala sirrii, safuu qabeessaa, amala qabeessa, aadaa qabeessaan dhugaa kee barbaaddadhu, dhugaa keen argattaa jechuudha. Ani akka wallaalummaa kiyyaatti kanuma siif dhaama. Himata kee sirreeffadhu. Akkaataa kee sirreeffadhu. Ammoo ganda jalan dhokatiin. Ganda jalan dhokatiin. Akki kun dhugaa keellee sii hin barbaadu, haqa keellee sii hin baasu jechuudha. Akki kun dhugaa keellee sii hin baasu, haqa keellee sii hin baasu. Kanaafuu himata kee sirreeffadhuun dhaamsa obbolummaati.
warroonni sagalee kana dhaggeeffattan mana keenyaaf warri haaraa taatan laayik gochuu sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan nu tura. Ani Boon Entertainment. Kana deebii kennuun barbaanne ture. Nama 20 warqii akkasiin of harkaa qabdu. Nama 20 fiduu hin danda'an hiriyootasi. Amma deebite qilleetii kan biraa ni sineen gada saalfatte waan gaafattee dhufte. Naada walteetti eegantanaa naada walteetti. Waan an deebiseetu jira. Elaa mucatti. Elaa mucatti. Maqaa koo Nasiin. Gaafa dhattee miidiyaarra ol baatee maqaa koo kaaftu silaan tole jennaan. Tokkoffaa dubartiin tokko jaan argaa sin feetu. Maaliif masaanuu waan jedhan sana jibbiti. Dubartii yoo ofitti si qabde abbaan manaan siin fuudha. Kanaa jetteetuma si jaallattu achi si qabdi. Namni dubartii wajjin hin jirre immoo qilee seena. Dubartiin tokko wanti deeggaru hin jiru. Komentii kee ilaalime. Dubartiin hin duuti malee yoo obboleettiin si ta'e dabalachuun barbaaddu. Kanuma sii qofa godhattee deemuu barbaadde yoo warra sheekaa taate iyyuu. Tokkittii kooti wajjin jiraatu jetti malee dubartiin hin deeggartu. Kanaafuu namni dubartii ofitti hin qabne immoo kufeera. Laman kufin. Hin argine